السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليين كي كان إسلاما إن شاء الله تعالى أرى درسي لكويسة سدية تفادة قبني ولتي دي بني جرة بقى نغيان ولتي دي چانين سننجا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أخلصوا نواياكم لله تبارك وتعالى إيا كيسن ربي فجج جتني أككل كل فتنين سيادة جيسة والإيمان بالله ورسوله ربي في إرقاسات التأمنون هو أفضل الواجبات الرجالا واجبا الرقدان واجبا ربي في إرقاسة محمد عليه الصلاة والسلام التأمنودة وشرط لقبول الأعمال الصالحة عند الله إيمان نيس أماس شرطيتها ماليف دلقان قارين هجين قارين نمرك إبلا مداف إيمان شرطي ده ولدخول الجنة جنة سينو داف اللي إيمان شرطي ده إيمان والما في شرطيتها تقفان hojiin gaariin sirraa qeebalamuudhaaf shartiidha. Lammaffaa irratti immoo jannata seenuudhaaf shartiidha. Imaanni barbaachisaadha jechuudha. Ilmi namaa yooni fi rabbii isaatitti amaniin ergaa isaatti amaniin jannata seenuu hin danda'u. Hojiin gaariin inni dalagulleen isarraan qeebalamtu. Fedhuu sadaqataa, fedhuu toltuu dalagaa, fedhuu salaata, soomana waan fedhe yaa dalagu yooni fi rabbii fi rasuulatti amaniin maali ibaadaan isaatillee badduudha. Akkuma san jannatallee guyyaa qiyaamaadha hin seenu. garuu ammoo namni laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jee amane waan jecha yookaan yaada yookaan dalagaa shahaadaa hiika shahaadaa faalleessituun hin dhufiniin inni maali islaama guyyaa qiyaamaadhaa yoo badii biraallee qabaatee ibidda seenee akhiratti jannata galuu raafis hin jiru. maaliif jennaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jaan yakhruju min annaari man qaala laa ilaaha illallah wa fi qalbii waznu zarratin min al-iimaan jaan namni qalbii isaa keessa imaanni hanga zarraa takkallee jirtu laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jeeyuu san irratti du'e guyyaa qiyaamaadhaa ibiddarraa baafamuunsaa numa jira yaqiinaa jaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. kanaaf irra caaltuun dalagaadhaa irra caalaan waajibaa rabbii fi ergaa isaatitti amanuudha. wamaa akhbara bihi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam waan rasuulli keenya nu odeysanirraa nu himanirraa من عود الروح والإحساس إلى الجسد المنا ما إيجا دنيا تنرى دوام بوكو تيبودا روحي نستي ديفمو رسولي خينيا نهيمان يجرن وفيت دقو سات اللي نهيمان نمني أكو معران تنقاف روحي كيسا جرتو دنيا رتي يوني في وان غاري أرغتي جمدو yooni fi waan hin taane argate nahu akhirattillee qabrii keessattillee yooni fi waan hin taane isa qunname qixaannoo isa qunname ofitti dhagaa laalata ni laalataa jechuudha. ruuhiin isatti deeffamtee shucuurri akkuma duniyaa tanarratti if dhaga'u ichittillee if dhagaa jechuudha. manaamaasii miti kun qabrii keessatti manaamaa miti zaahiraan akkuma arra duniyaa irratti nama taatee rakkoo yoo sirra geesse hin jaalannetti miidhamtutti rakkattutti hoggasanillee rakkattaa jechuudha. رسولات نوهم خان عليه الصلاة والسلام قبري خيستي حق هكخن أمنتي دقومسون دركما أمنتي دقومسون دركما رسول ربي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جا ربين رسولي وفي ساتر كانوا متخيلا فواتك كان دبتو جا يوني في وحي ربي ساتر تقول أمتي مالي. وعذاب القبر بالروح والجسد للكافر كما سن أبو ليسكية إتاني قبريدا عزامني قبريدا روحي دانيسي قامانيسي قامني نسني كتاتما روحي نسني كتاتمتي يجو قبري خيستي كافرة خني شكين قب كافر قفافي ولمن شاء الله له من عصاة المسلمين نما ربين قبري خيستي أكا كتاتمو فدي في اللي دلاوة مسلم توتات الرا قبري خيستي كتاني روحي دافي جسدانيس نكتاتما yoo rabbiin dilii isaa osoo isaan araaramin tawbaadhaan maletti yoonii fi du'ee jechuu kana haqa jettee dhugoomsuun dirqama. ونعيم القبر للمؤمن التقي حق
ammaas qananiin qabrii keessatti mu'mina rabbi sodaatuuf ni jirti jettee dhugoomsuun amanuun dirqama. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nutti dhaaman mu'mina rabbi sodaatuuf qabrii keessatti qananiin guddootu jira. Suni maal yoo jenne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hanga ijji isaa millattu qabrii tana keessa isarraa ballisuufaadha. Akkuma san rabbiin qabrii dukkanaa tana keessatti rabbiin isaa ibsuufaadha. Qabrii mana kophaa, mana dukkanaa, mana kophummaan itti nama dhagayamtu, ka aalii hin qabne, ka ollaa hin qabne, ka obboleessa hin qabne, ka namni sitti hin dirmanne yoo rakkatte san keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bohaarsaa isaa godhuudha. Qananiin qabriidha hedduudha jechuu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mana isaa san qabrii tana isaaf bareechuudha. Akka inni yaaddoyne hin rakkanne bohaarsaa qabaa, ifaa qabaa, isarraa ballisee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qananii guddoo isaaf kanna mu'mina taqiyyiidhaaf kun jirti jettee amanuun barbaachisaadha. Ammoo cinqiin qabriidhaa, qixaanni qabriidhaa hedduutu jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa raammoo faasitti ajajee qajjeebbuun faan, jawween faan si nyaachuudha. Akkuma san azaabnilleen rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ibiddaanillee si qixaaxa yooni fi kaafira taate. Akkuma san dilaawaa muslimaatillee khatoobaan malitti du'ee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qabrii keessatti isa qixaaxa. Kana amanuun dirqamaa jechuu. Wasu'aalul malakayni munkar wa nakiir. Gaafiin malaayikaa lameeniitilleen munkarii fi nakiir malaayikaa jaamtu san ni jirtii jettee amanuun dirqama. Barbaachisaadha kun. Hatta kun qoftiinuu gaafiin jaraa qoftiinuu nama rabbitti dilaayee toobaan malitti du'e takkii ka kufrii irratti islaaminaan alatti du'e qixaaxaaf ni geeysiif. Maaliif jennaan jarri lameen suuraa fokkottuudhaan isatti dhufan. Kanamni takkailleen isaan bira hin jirre. Yeroo san hangam takka nahanni. Suuraa biraatiin jijjiiramanii itti dhufan. Kan yoonii fi inni gaafii san hin deebisne isa qixaaxuu ta'an bar. Hangam takka naha duuba. Obboleessa kiyya rabbii kee sodaadhu. Waan rabbiin sirratti dirqama godhe hunda geggeessi. Waan rabbiin irraa si dhoowwe irraa fagaadhu. Kana malee karaan nagayaan jiru. Kun hundinuu dhugaadha yookaan abjuu waan hin jirre tokko kanuma kanatti sodaachisaaf ja'amee miti jechuu. Kana waan ergaa rabbi alayhi salaatu wassalaam nu dhaamanii nu ibsaniidha waan ta'eef jecha. Warra duniyaa irratti gaariidhaan qaalii rabbii irratti jiraatee waajiba rabbii hunda geggeessee sodaa rabbiitti irratti du'ee rabbiin qabrii keessatti qananii garagaraatiin isaan bashannansiisan irraa rabbi nu haa godhu. Qabrii teenyallee rabbi nu haa ibsu. Rakkoo qabrii keessaa sanillee hanga ijjitun agartu hunda rabbiin nurraa haa ballisu. Bohaarsaa guyyaa bohaarsaan hin jirre sanillee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf haa maddabu. Wa aakhiru da'waana an alhamdulillahi rabbil aalamiin.